Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi gareen daandii qilleensa Itoophiyaa yookaan immoo Ethiopian Airlines Group kan jedhaman waliigaltee hojii waliin mallatteessuu isaanii beeksisanii jiru. Waliigalteen isaanii karoora hojii gurguddoo 5 kan of keessatti qabate jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin geenna. Oduun itti aanu kun oduu gammachiisaadha. Carraa addaatti naannoo Oromiyaatti dhaabbanni barnoota haaraa barattoota ciccimoo qofa barnoota saayinsii hawaa, barnoota niikuleeraa, barnoota artifishaal intelligensii fi kan biroollee barnoota saayinsii fi teeknooloojiin deeggaraman barsiisuuf qophii isaa xumuru beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin geenna. Oduun itti aanu Itiyoophiyaan xayyaarota waraanaa Su-35 baay'inni isaanii 6 ta'e Raashiyaa irraa bitatuuf waliigaltee mallatteessanii jiru jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Oduun itti aanu baankiin addunyaa biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessatti qaala'insi jireenyaa dabaluu akka danda'u akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiruun miidhaa irratti raqqabsiisuun injifannoo gurguddaa irratti argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaati waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa balleessuuf duula bal'aa Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti banee hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubanii isiniif dhiyaatu. Magaalaan Finfinnee fi gareen daandii qilleensa Itoophiyaa waliigaltee hojii waliin mallatteessanii jiru. Magaalaa Finfinnee fi gareen daandii qilleensa Itoophiyaa waliigaltee waliin isaan hojjisiisu walii kan mallatteessan yoo ta'u sirni mallattoo kun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi hojii gaggeessaa ol'aanaa garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasootiin raawwatamee jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee akkasumas hojii raawwachiisaa ol'aanaa garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo fi miseensonni maanaajmentii haala qindaa'ee fi gurmaa'een waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessinee jirra jedhanii jiru. Waliigalteen walii mallatteessan kun karoora hojiilee ijoo 5 kan of keessatti qabate jedhamee jira. Tokkoffaa magaalaa Finfinneetti bakkeewwan hawwata turizimii misooma kooriidarii fi misooma qarqara laggeenii misooman beeksisuu. Lammaffaa fayyadamummaa turizimii imaltoota Finfinnee qaxxaamuranii darbanii stop over tourism guddisuu. Sadaffaa mootoo haaraa magaalaa Finfinnee kan ta'e New Face of Africa kan jedhu beeksisuu. Afraffaa nageenya aviyeeshinii mirkaneessuu. Shanaffaa hojii hawaasummaa fi namoomaa irratti xiyyeeffatan irratti waloodhaan hojjechuu kan hammateedha jedhamee jira. Oduun kun oduu akka nama gammachiisu kan namatti tolu carraa baay'ee gaarii kan lammii qaruu irratti xiyyeeffateedha. Naannoo Oromiyaatti dhaabbanni barnoota haaraan haala adda ta'een barattoota ciccimoo qofa barnoota saayinsii hawaa, barnoota niikuleeraa, barnoota artifishaal intelligensii fi akkasumas kabiroollee barnoota saayinsii fi teeknooloojii deeggaramuudhaan barsiisuuf qophiin xumuramuun himamee jira. Dhaabbata kanatti kan baratu barattoota qaxalee qofa. Kariikulamiin barnootaallee haarawaa. Barnoonni kennamus barnoota saayinsii hawaa, barnoota niikuleerii, barnoota artifishaal intelligensii yookaan immoo hubannoo namtolchee, barnoota baayoo injiinaringii, barnoota elektirikaalaa akkasumas barnoota baayoo teeknooloojii fa'a jedhamee jira. Maqaan dhaabbata kana Inistituutii Teeknooloojii Shaggar yoo jedhamu kana argamu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Faccetti lafa heektaara 50 irratti bu'uureeffame jedhamee jira. Kan bu'uureeffame mootummaa naannoo Oromiyaatiin yoo ta'u birrii biliyoona hedduutu itti bahee jedhamee jira. Barattoonni qaxaleen kunneenis simatamuudhaaf ulaagaa hedduu keessa darbuu qabu jedhamee jira. Barattoota ulaagaa guutan qofatuyyuu dhaabbata kana seena jedhamee jira. Barattoota baay'een hin simatamu jedhamee jira. Ulaagaan tokko qabxii qormaata kutaa 12 ol'aanaa fiduudha jedhamee jira. Barattoonni waa kalaquu danda'anis kutaalee biroo irraa hirmaatu akka danda'anis eeramee jira. Baay'inni barattoota bara kana simatamanii 300 jedhamee jira. Karoorri isaa 280ttis gadi bu'uu ni danda'a jedhamee jira. Barnoonnis kan jalqabamu baatii onkoloolessaa kana keessa ta'uunis ifoomee jira. Barataan kamiyyuu bilisaan barata. Kaffaltiin tokkolleen hin jiru jedhamee jira.
Hanga ammaatti barattoonni kutaa 12tti qabxii ol aanaa galmeessan 600 ulaagaa kaa'ame guutuudhaan simatamanii jiru jedhamee jira. Egaa hojiin kun hojii deeggaramuu qabu barattoonni carraa kana argattan baga gammaddan isiniin jennee jirra. Kun akkuma jirutti ta'e ministeerri barnootaa qabxii seensa rimeediyaalii ifa godhee jira yookaan immoo beeksisee jira. Haaluma kanaan ministeerri barnootaa bara barnoota 2018tti barattoota saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa qabxii 49.5 gadi fidan yookaan galmeessan garuu ammoo ulaagaalee armaan gadii guutuu danda'an sagantaa rimeediyaalitti fayyadamuu akka danda'an beeksisee jira. Haaluma kanaan ulaagaaleen kaa'amanii jiru ulaagaa tokkoffaa filannoo hundumaati jedha. Kana jechuun dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa sagantaa rimeediyaalii hordofuuf baay'ina gosoota barnoota qoraman keessaa 33 fi isaa ol qabaachuu akka qaban murteessee jira. Ulaagaa lammaffaa ulaagaan lakkoofsa tokkoffaa irratti eerame akkuma jirutti ta'e dhaabbilee mootummaa keessatti baasii isaanii mootummaan danda'e barattoonni sagantaa rimeediyaalii hordofan qabxii murteeffame kana qabaachuu akka qaban ministeerri barnootaa hubachiisee jira. Qabxiileen murteeffamanis kan armaan gadii kana tokkoffaa barattoonni dhiira saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaatiin qabxii 216 qabaachuu qaban. Lammaffaa barattoonni dubaraa barnoota saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaatiin qabxii 204 qabaachuu qaban. Sadaffaa barattoota naannolee guddataa jiranii fi naannolee tiksee bulaa irraa dhufaniif kornaa lamaanuu barnoota saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaatiin qabxii 198 qabaachuu qaban. Afraffaa barattoota gurraan hin dhageenyeef kornaa lamaaninuu saayinsii hawaasaatii fi barnoota saayinsii uumamaatiin qabxii 198 qabaatuu qabu. Shanaffaa barattoota qaroo yookaan ijaan hin argineef kornaa lamaaninuu barnoota saayinsii hawaasaatii fi barnoota saayinsii uumamaatiin qabxii 165 qabaachuu qabu. Ulaagaalee kanarratti hundaa'uudhaan barattoonni qabxiin keessan isin jalaa gadi bu'e yookaan 49.5 gadi isin jalaa ta'e carraa kanatti fayyadamaa isiniin jennee jirra. Oduun itti aanu Itoophiyaan Raashiyaa irraa xayyaarota waraanaa bitachuuf dho'isaadhaan walii galtee mallatteessuun dhagahamee jira. Itoophiyaan xayyaarota waraanaa Su-35 baay'inni isaanii 6 ta'e Raashiyaa irraa fudhachuuf walii galtee dhoksaadhaan mallatteessuun isii dhagahamee jira. Itoophiyaa fi Raashiyaan xayyaarota waraanaa kana walirraa bituuf walii mallatteessuu isaanii kan saaxile sanadoonni garee buttoota Black Mirror jedhamuun miliqfamee bahuudhaan onkoloolessa 3 fuula intarneetaa irratti gadi dhiifamuu isaa erga beekamee boodadha. Oduun itti aanu baankiin addunyaa biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessatti qaala'insi jireenyaa dabaluu akka danda'u akeekkachiisee jira. Diinagdeen biyyoota Afrikaa kanneen Saharaa gadii bara kana keessa parsantii 3.8 saffisaan guddachuuf kan eeggamu yoo ta'u, kunis gatii tasgabbaa'aa kan qaamoleen imaammata baasan siyaasa mallaqaa tasgabbeessuuf jalqaban irraa kan madde ta'uu baankiin addunyaa guyyaa har'aa ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Giddugala Oromiyaa, Baha Oromiyaa akkasumas Lixa Oromiyaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwataa jiruunis tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaraatti meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Tibbana zoonii giddugalatti hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan tarkaanfii fudhataa jiruun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa kaaba Shawaa aanaa hidhabuu abootetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Oduu kana guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre. Aanaa hidhabuu abootetti haleellaa kan raawwate ganda sadiitti ganda Darroo Amumaa, ganda Waajjuu, ganda Alamganaa jedhamutti yoo ta'u, haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 76 battalumatti addunyaa kanarraa godaansise 68 madeessee 7 harkaan qabee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate meeshaalee hedduu hiikkatee jira. AKM 62 hidhannoo guutuu wajjin akkasumas bireeniin 3 isnaapparri 2 kan biroollee meeshaan hedduu jedhamee jira.
jedha. Har'as aanaa yaayyaa gullalleetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin alaa akka taasise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa har'a raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti nu ga'etti isiniin kenna. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Hancaaritti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatee miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Aanaa Hancaaritti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse kan madeessu. Kan madoo fi godaannarraa hafte immoo eddicharraa baqachiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti tibbana fufteedhaan fudhataa jiru cimsee itti fufuudhaan haleellaa aanaalee garaagaraa keessatti humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa aanaa Liiban ganda algee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madoodhaan adabee meeshaalee hedduu hiikkatu odeeffannoon gama sirraa nu ga'etti ibsitee jirti. Aanaa Liiban ganda algee mooraa dhaddacha goolaa jedhamu irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasise loltoota mootummaa hedduus hojiin ala taasisee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 41 addunyaa kanarraa godaansise 38 madoodhaan adabe 2 immoo jiratti yookaan fayyatti harkaan qabu. Odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Akkasumas meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun himamee jira. Achuma kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa gandoota garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatee jira. Ganda Ebelaa, Gussaa, Hanquu, ganda Harxummee, Leemmaa jedhamanitti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Qarcattis haaluma wal fakkaatuun gandoota 3 keessatti haleellaa raawwadhe jedhee jira. Ganda Dibbisaa, ganda Gooroo Me'ee, ganda Jiddu Galeessa jedhamanitti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Akkasumas aanaa Dugda Daawwaa ganda Geledee Maagadaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen 3 godaansisee 1 madeessuu odeeffannoon achirraa nu geettee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatee jira. Kibba baha Oromiyaa aanaa Zuwaay Duudaa ganda Bashiiraa Caffaa iddoo addaa Hereeraa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti guyyaa kaleessaa raawwateen 3 addunyaa kanarraa godaansisee kan godaanan keessaa tokko ajajaa riphee lolaati jedhamee jira. Arsii bahaa aanaan Shanan Kooluuttis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Shanan Kooluu ganda Cabbii Qaammee iddoo addaa Cabbii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen 3 addunyaa kanarraa godaansee 4 immoo madeessuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Mootummaan gama isaatti lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee zoonilee garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin gaggeessu irratti injifannoo argataa jira jedhee jira. Tibbana Opereeshinii bal'aa gaggeessuun loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu harka kennachiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti sadarkaa nu yaachifnerra jira jechuudhaan odeeffannoon gama mootummaatii baate ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'e humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan akkasumas lubbuu galaafatu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Arsii bahaa aanota garaagaraa keessatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin namoota nagaa 11 torbaan tokko keessatti lubbuu galaafatanii jiru. Aanaa Martitti namoota 3 lubbuu kan galaafatan yoo ta'u mana hidhaatii baasuudhaan haleellaa irratti raawwatuudhaan badii irratti gatanii jiru. Sheekaa fi jaarsa biyyaa kan ta'e manguddoo tokko ilma keettu loltoota waraana bilisummaa Oromootitti makame jechuudhaan haleellaa irratti raawwataniin lubbuu isaa galaafatanii jiru. Walumaa galatti Arsii bahaa aanaa Marti, aanaa Shanan Kooluu fi aanaa Roobee Diidaatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu namoota 11 galaafatanii jiru. Haleellaa namoota nagaa irratti raawwatan kana tarkaanfii fudhanne jechuudhaan ibsanii jiru loltoonni mootummaa. Garuu hawaasni namoonni ajjeefaman kun namoota nagaati. Namoota badii hin qabne daldala siyaasatiif ajjeefaman nama ittiin sodaachisuu fi saayikooloojii namaa ittiin cabsuu fi hojii hojjetame jechuudhaan hawaasni bal'aan komii dhiyeessanii jiru. Gocha raawwatamettis kan gaddan ta'uu himanii jiru. Oduun itti aanu humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan lafoota hedduu qabatuun himamee jira. Lafoota hedduu qabatuun bifa haaraan weerara lafaa fi daangaa Oromiyaa irratti raawwatuudhaan daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan alaabaa naannoo Somaalee irratti dhaabaa jiraachuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru.
Humnoonni kunneen namoota irrattis reebichaa fi dararaa garaagaraa kan raawwatanii fi qabeenyas kan saaman ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Reebichaa fi haleellaa humnoonni kun raawwataniin namoonni hedduun qe'ee isaanirraa kan buqqa'an yoo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kanaaf furmaata hatattamaa akka kaa'u waamicha taasisanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.